dur khabawti haad mageenes baas barcuma buqqi sarkis tuum dibbees dullaatti tufo bakka khagaw isaan illee akkanum nu godha turanii miti jechuun gaafata hindoone lakkee itti deebis wacina mootaatti ta'an tokkimmoo waraan jechuun deddeebi'ee gaafata viidiyoo skiriin irratti agarsiisuuf seeri miidiyaan uunee yamna kanaan namoonni yommuu cuupheerreef miidhamtoota horcaniin mul'ata hayjees garee dargaggoota naannoo Amaaraati haduu immoo Oromooti wallooti cubboo daba gara jabeessuu malmaan namaatiif dhiibba mirga namooma hamtu taseerri dila addunyaatti nam gaafaje iddoon immoo badhaafama noobelii kanamni maqaa Oromoo qaba biyya Ahmad Ali keessa barootu Itoophiyaa lol Oromootu wallootiif humna mootummaa naannoo Amaaraa yookaan liyyuu hayilii naannicha jidduu godham jedhameen ampolaansiin tokko madoole baate hospitaal Shawaroobitti guluufa ilmaan Oromoo walloo kanneen akka Kurmaashaa Umar Yusuf Gaangaa Ahmad Ali Yaasan Gaangaa Shee Umar Haajaasan Gaangaa Asan Ahmad Jilo Gaangaa Muhammad Ali Umar Lugo Asam Muhammad Aj Lugo Addam Abdu Shee Umar Baza Muhammad Ali Yaasaniif Ismail Muhammad Sambate Fatir galoo khanirra miidhameen booda hospitaal Shawaroobitti dhaqanii qarqaarsa yaala argachuuf konkolaataa ambulaansii kan keessatti argama carraa yaala argachuu isaanii hafeemmoo carraan isaanii akkan ta'u laf dhugaatti malaan viidiyichi namoota daawwatan kamiifuu suukaneessa ta'uu darboon bineensi caalee ilma nama ta'uu sirriirra gabaati erga viidiyoon kun gadhiifame liyaasduu fayyadamtooti Oromoo kan miidiyaalee hawaasa gara jabeenyummaa kan kaasanii obalaaleffatanii miidiyaalee qaama mootummaatiif aktiivistooti waa'ee mootummaa faarsuun namu duriin baanan malli callees filachuun isaanii carraan Oromoo mallattoo gaafii keesseen isaa dubbata kanaaf fuulli miidiyaalee hawaasa maal jedhaan gaafii kaadhimama doktoreetti falaasama katay Dr. Gammachiis Baallijilootiin itti madoole konkolaataa irra buusanii ajjeesu caala gara jabeenyummaan dhibiin hin jiru akaakuuf abaabileen isaanii harkaaf harma nam ciruun kun raga guddaa yoo jedhu wallola taqanii aaga immoo erga viidiyoo sun ilaaleen booda dhukkubsachuu eeruun dhala namaatii miti bineensi akkasii gara jabaata jechuun gaafa very sensitive horrible act of group of violent ethnic Amhara against ethnic Oromo civilians in Ethiopia waan akka jabanam sururuuf gochi jibbiinsa gareen Amaara Oromoo irra raawwate jechuun viidiyicha kamaxxansa boru barraaqa yookaan yaayya Bashiir yoo ta'u gara jabeenni sun kadhuuf jibbisaan uummata Oromootiif qabanirra jira dhiisii erga ajjeesaniin booda waan isaan reef sun godhan argitanii jechuun uummata akkoof qopheessa gaafat Faraan Abdusalaam dhimma Oromoota walloo kamiseensoti paarlamaa lama jibittottees dabre keebboa muummichi ministiraatti maniin deebii muummee ministira gaafas akkas ምን ማለት ነው የአማራ ልዩ ኃይል ማለት ነገ ጠዋት ከፈለገ እኮ የፌደራል መንግስት መላው የአማራ ልዩ ኃይል የመከላከያ ኃይል ነው ሊል ይችላል እኮ ይሄ ልክ ከሌላ ሀገር እንደመጣ አስመስሎ የሚቀርበው ስዕል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል tokkoffaa Oromoo ta'uu isaaniitiif lammeessoo Musliim ta'uu isaaniitiif sadaffaan qaamoleen finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa jiran Oromoota walloo akka qabdii qabsiisanii fedhii isaanii raawwachiisuuf gurgurra raawwachaa jiran yaadii jedha miseensi paarlamaa Mahammad Hasan muummichi ministeera Itoophiyaa gandaaf hollaa gad buusuun hin barbaachisu jechuun miseensota paarlamaa kan afaan kee dhabanaasuus wanni miseensota paarlamaa hawalloo bakka bu'an guyyaa sun boochu waan ifbaat fakkaat qalamuu namootaati miidiyaaleen hawaasaallee waan kan addunyaatti agarsiisuuf viidiyoo karaa WhatsAppiitiin qoodanii miidiyaalee addunyaa gugurdoo kanneen akka CNN fi Al Jazeera faatti machuu jiru. Yakka sukkanneessaa Oromoo walloo irratti raawwatame hordofee miidhama Oromoo irratti dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen mirga namoomaaf akkasumas dhaabbileen walabaa Itoophiyaa keessaa callisuun gaafii kaasaa jira. Itoophiyaa keessatti Oromoon sagalee dhabaa akka jiru dubbatamaa jira. Gabaasa dabataa kunooti. miseensi koongireesii federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed kora hawaasaa koongireesiin federaalawaa Oromoo magaalaa Sabbataatti waamerratti waan Oromoon impaayera Itoophiyaa keessatti ta'e kan bineensi ta'e caala jechuun dubbatee ture. Odaa agartan kana laaftutti dhumne beektaa jennu. Odaa amman hundi firraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa faatu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana jeesa ideen jara kan gadise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu nu jedhanii biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e bineensi hin taane ilma namaanis
Haasawin Jawaar Mohaammed sun waggaa osoo hin guutin wanni san mirkaneessu Itoophiyaa keessatti walitti fufee ta'e. Hawwan ulfaa mana hidhaa keessatti jiru. Oromiyaa keessatti daa'imman kichuun yoo hidhaman dhageenya jirra. Dargaggoonni manneen hidhaatii baafamanii rashanamuun waan baratamaa ta'aa dhufee jira. Murtii tokko malee namoonni addababaayitti humnoota nageenyaatiin lubbuu dhabaa dhufuun waan guyyaa ta'aa jira. Kun kanumaan osoo jiru ajjeechaan Oromoota Walloo walitti bu'iinsa keessatti miidhamanii wallaansaaf deeman ambulaansii irraa buusanii akka bufaatti bifa ilmoo namaatii miti bineensaaf hin malleen ajjeesuun dhalate. Ajjeechaa kanaan Oromoon Walloo 8 gara jabinaan lubbuu dhaban. Ajjeechaan Walloo kun jalqabumaa yakka sanyii balleessuu ta'uu paartiin Oromiyaa bulchuu amanee ibsa baasee ture. Waliigalaan wanni amma Oromoo irratti ta'aa jiru yakka duguggaa sanyii naaziin Jarman raawwatameen wal fakkaataa jedhu hayyoonni seenaa. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa dhalataan Poolaand Jarman keessa jiraatan